So guys, RFDV 2024 hanga difamee confirmation number invalid jaajatanii hedduu gaafii turtanii anis amma ofii kiyyaa yeroo laaladhuudhaa jedhu anas akkasumas confirmation number invalid yeroo hedduu naan je kanamaaf stepii kan angalchirratti hundaa jechuudha. Kanaaf amma find out godheetin jira haala kanaan laalachuu ni dandeessanii linkii isaa isa sirrii profile TikTok yaa jala asirra ni argama. Kana irratti cuqaatanis garasitti isin fudhata. Asinis laalachuu ni dandeessanii linkii profile kiyya kana irra jiru jechuudhaan asin continue gotanis laalachuu ni dandeessanii kaman follow gochuun dagatinaa sammuuta Google seenuutu isin jiraata. Google erga seentanii okay Google erga seentanii gaa okay akkanatti sinima DV lottery jettanii masaachii gootanii okay linkii jalqabarra nu ga'u electoral diversity visa haju irratti nu cuqaaftan assistantni so erga kanatti be click the link below to check status haju kan irratti nu cuqaaftan information so erga kanatti sinibe continue haju ni filattan. Here asatti wanni gochuun isin irra jiraatu confirmation number keessan itti barreessan asirra confirmation number keessan itti waran amma kiyya fakkeenyaaf copy godheetiin jira samboda isin asirra confirmation number barreessan booda maqaa abbaa keessanii yookaan maqaa abbaa guddaa keessanii kan DV irratti guutan duraan an wanni godha yaale maqaa guutuudhaan godha yaalaa ture akkasiin godhina maqaa abbaa guddaa keessanii qofa itti guutaa yookaan maqaa abbaa keessanii amma abbaa guddaa kiyyaatti haa guutu so itti guute samboda bara itti guutan san qofa itti guutuudha. Samboda caption authentication as keessa jiru kana sirriitti akka manni keessa jiru qubee guddaa yoo jiraate qubee guddaan guutuudha jechuudha. CNCP5 yoo daasini boodde as mallattoo sammaa kana irra cuqaaftanii akka sagaleen isin dubbatu godhuu dandeessan. Yohaanis mallattoo sararaa kana tuqxanii jijjiiruu dandeessanii jechuudha. Qubeeleen isa yoo daasini hin baane samboda erga kana guutanii booda submit jechuu bichaatu isin biraa jiraata. Here we go guys. Kanaaf bifa kanaan addaan isiniif karaa gabaabaan addaan baafachuu dandeessanii based on the information you provided the entry has not been selected further process kanaaf select hin taane jechuudha carraadha. Bifa kanaan yaalaadha maqaa bakka maqaa guututti qabatan maqaa abbaa guddaa keessanii bicha itti barreessaadha. Update YDV yeroo isin biraan gahuun ta'a TikTok እንደዛ kan ይሆናል ማለት ada gestu nagiyan tura carraa gaarii warroonni isin qaqqabe konguraa isin video kana nama hedduu bira akka go share godha nama hedduu wajjin rakkachuu jira maqaa guutuu barree video kanaan dura jedheerratti maqaa guutuudhaan yaalaa ture kanaaf nama hedduu wajjin rakkachuu jira play share godha nama hedduu bira akka gootti kanaaf carraa gaarii konguraa follow like godhuun dagatinaa more